Mee maqaa keetii fi jiraataa isaa akka taate natti himi. Maqaan kiyya Abdunadiifi dira dhooti jireenya kiyyaas. Nama tokko yeroo namni irraa du'e hoggaaniif dura bira seennu maal jennaan mee? Sabrii imaana jettaan. Sabrii imaana. Hoggaa biraa baatoo? Sabruma jennaan biraa baan hoggumana kana keessa gabbaa isa kana bira ta'inni hogguu biraa gabbaa dhiiroo assalaamu alaikum jennee biraa kaan yooma islaamummaati. Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota chaanaalii waliif tiyuub akkuma ballama isin seennetti hojii teenya takka jennee jalqabuuf deemna. Iddoon amma nuti itti argamnu gaa Laga Haaraa yookaan dirree baabura lafaatti argamna. Dirree baabura lafaa gaa hundeeffama magaalaa Dirree Dhawaa waliin walitti hidhamiinsa cimaa qabdi. Hundeeffama Dirree Dhawaa waliin jechuudha. Taseenaa itti deebina. Har'a immoo wanni isin biraan geef dhufneef afoolaan wal qabateeti jechuudha. Toora Dirree Dhawaa kanatti gaa afaanota baay'ee dubbatama. Afaan Arabaa, afaan Hararii yookaan afaan Adareedhaa, afaan Somaalee, afaan Oromoo, afaan Amaaraa. Hawaasni naannoo kana jiraatu gaa afaan hedduudha beeka. Kanaan wal qabatee gaa afaan Oromoo sirriitti dubbachuun nuti rakkisaa ta'u jira naannoo magaalaa kanatti jechuudha. Mee har'aan tana qabxiilee lamarratti kan mari'annu ta'a yookaan gaaffii deebii hawaasa wajjin kan goonu ta'a. Yeroo namni dhale yookaan dubartiin takka yeroo deesse yeroo bira seenan maal jaaniin yeroo biraa bahanoo maal jaanii biraa bahan magaalaa keessatti deemnee hawaasa kan gaafannu ta'a. Lammaffaa irrattis gaa namni irraa du'e akkuma beekamutti aadaa teenya keessatti gaa yeroo namni irraa du'e wal jajjabeessuun aadaa teenya bira dheenee akka jajjabaatu gaa wal jajjabeessuun kun aadaa teenya yeroo gammachuutillee wal cinaa dhaabbachuun beekamaadha. Yeroo namni irraa du'e yeroo bira seenan maal jaaniin yeroo biraa bahanoo maal jaaniin tan jettu gaa magaalaa keessa deddeemnee hawaasa tokko namoota tokko gaafannee isin biraan kan geenyu ta'a. Yeroo muraasa booda wal agarra. Mee maqaa keetii fi jiraataa isaa akka taate natti himi. Maqaan kiyya Ramadaan Jamaal Najaa jiraataa Laga Harreeti. Tole har'aan tana keessattuu waa'ee aadaa fi afaan walii wal qabatee waan takka magaalaa keessa deddeemnee gaafachaa jirra. Akkuma beekamutti nama tokko yeroo namni irraa du'e jajjabeessuun aadaa teenya. Mee nama tokko hoggaa namni irraa du'e dura bira seente maal jettaan? Rabbi si haa jajjabeessu jettaan. Hoggaa biraa baatoo? Hoggaatti seenta assalaamu alaikum jettee seenta. Hoggaa biraa baatu Rabbi si haa jajjabeessu jabaatu jettee. Oggolachuu akkasuma jettaan hoggaa seentus Rabbi si haa jajjabeessu. Hoggaa seentu jechuun hoggaa seentu assalaamu alaikum jettee nama seenta. Du'aayii gooteeti. Hoggaa baatu Rabbi si haa jajjabeessu jabaatu. Sabrii imaana si haa kan baana akka aadaa naannoo keenyaa kanatti. Tole dubartiin takka yeroo dhaltee bira seenanoo maal jaanime? Hoggaa seenanillee maal biran seenne dilamma nama dhale bira? sanallee waan beene hoggaa ba'an garuu oolmaa leencaa si haa godhu jechuun oolmaa leencaa si haa godhu jaanii biraa gabbaan. Hoggaa bira seenan beene hoggaa biraa ba'an garuu oolmaa leencaa jaanii ba'an. Lamarraa takka harkattee jirta. Mee waa'ee ilmoo beeyladootaa si gaafadha. Beeyladootaa fi bineensota. Ilmoo adurree maal jaaniin? Ilmoo adurree basoodha. Basoo moo bashoodha? Bashoo jaaniini. Tajawwee oo? Ilmoo jawwee jawwumaa. Ilmoon jawwee jawwuma. Ilmoo jawwee jawwu. Ilmoo bofaatti jaan dhageesseeti. Maqaa mataa isaa danda'ee qaba. Re'eetis ilmoo re'ee. Ilmoo re'ee. Hin beekne ilmoo re'ee. Deebisaa chaanaala YouTube waliif irratti ilaallataa deebisaa. Turtii keetiif galatoome ayyee. Maqaa keetii fi ati bakka hunda jiraattaa gaa eessa akka jiraattu nuti? Maqaan kiyya Abdunadiifi
Dira dhawaati jireenya kiyyaas. Bakkuma hundi jiraata miti. Ani wal keessa bakkayyuu. Tole har'a gaafii gaggaafachuu jira magaalaa keessa deemnee. Mee nama tokko yeroo namni irraa du'e hoggaaniif bira seenan maal jedhaniin? Hoggaa bira seenani rabbi siyaasa barsiisuu jaaniini. Namni namni irraa du'e hadu'eef du'aayii godhaniiti hajiruuf sabrii gaafatan. Hoggaa biraa gabbaanoo maal jedhaniin? Ay gaa siyaasa barsiisuu jaanii baan. Ay siyaasa barsiisuu jaanii. Tole haya asik. Dubartiin yeroo deessee yookaan yeroo dhalte hoggaaniif bira seenanii maal jedhanii? Baga rabbi sii hiike jaaniini nagayaan baga deessee jaanii. Baga rabbi nagayaan sii hiike jaanii. Hoggaaniif biraa baanoo? Hogga biraa baan ulmaa leencaa taa'e jaaniini. Ulmaa leencaa taa'e jaaniin. Sirriitti deebiftee jirta. Mee bineensota yookaan beeyladoota maqaa isaanii si gaafadha. Ilmoon adurree maqaan sii maal jedhama? Taranaa galu. Beeko. Tajawwee hoo? Tajawwee ilmoon jawwee jawwu maka. Ilmoon jawwee dha maqaan? Tole galatoomi. Mee maqaa keetii fi eessa akka jiraattu naaf himi? Maqaan kee Hidaayaa Mahamad, ganda Jarbaan gara. Jarbaa jiraata. Tole mee har'aan tana waan takka magaalaa keessa deemee gaafachaa jirraati. Nama tokko yeroo namni irraa du'e hoggaaniif dura bira seennu maal jennaan mee? Sabri maal jennaan gara? Sabri maal? Maal siyaafam jajjabaadha. Hoggaaniif biraa baanoo? Hoggaaniif biraa baanoo maal jennaan? Ogu biraanu rabbi sin haa deddeebisu jennaan. Deebistee. Mee isin gaa dubartoonni yeroo dubartiin dhaltee bira dheeyxanii dubartii dhaltee gisee bira seenan yookaan tateesse maal jettaan gisee dura bira seente? Baga rabbi nagayaan sii hiike. Baga rabbi nagayaan sii hiike. Hoggaaniif bira teessee biraa gabbaa uuf deemtoo maal jettaa? Ulmaa leencaa sii haa boonu. Ulmaa leencaa likkee beeytaa jechuudha. Mee ilma beeylada irraa si gaafadha yookaan bineensota. Ilmoo adurree maali maqaan? Ilmoon adurree maqaan maali? Ilmoo bashoo moo? Bashoodhaan adurree? Ilmoo adurree maqaan bashoodha. Bashuma deebisaa harkattee ture. Ilmoo re'ee ni beeyta maqaa? Ilmoo re'ee. Ilmoo re'een beekoo jettee? Ilmoo re'ee rooma? Tajawwee hoo? Jawwuma. Hayyee galatoome waan ta'eef. Mee maqaa keetii fi eessa akka jiraattu naaf himi dura irratti. Maqaan kiyya Ismaa'il jaaniin. Araddaa duwwaa jaa jiraatta. Mee nama tokko yeroo namni irraa du'e hoggaaniif bira seentu maal jettaan? Sabrii imaana jettaan. Sabri imaana. Hoggaa biraa baatoo maal jettaan? Rabbi rahmataa godhuuf jettaan. Rabbi rahmataa godhuuf jettaan. Adu'eef. Hajiruuf oduba. Hajiruuf jajjabaadhu jettaan. Ayyaa. Mee dhalaan takka yookaan dubartiin takka yeroo deesse yeroo dhalte hoggaaniif dura bira seentu maal jettaan? Baga rabbi si furee. Baga rabbi si fure. Baga nagayaan teesse. Ayyee hoggaa biraa baatoo. Dubraa baate. Cinaacha yoo dhalaa taate cinaacha dubraa haa guutu jettaan. Yoo dhiira taate akka cinaacha dhiiraa haa guutu jettaan. Cinaacha dhiiraatiin si haa gahu jettaan. Cinaacha dhiiraatiin si haa gahu jettaan. Aya tole mee maqaan re'ee ilmoo re'ee maal jedhanii? Maqaan ilmoo re'ee re'uma. Re'uma? Re'uma. Tajawwee hoo? Tajawwee hoo? Tajawwee tan hin beekne. Tajawwee killee dhibba daltii takkitti oguu cabsite 96 achi baktiiti. Taanuma jala kutti. Re'ee ni beeytaa ta adurree? Adurreedha. Ta bashoo moo? Ilmoo bashootuma. Bashoo jaamte ilmoon si maqaan adurree bashoo jaanii. Galatoomi. Galatoomi. Mee maqaa keetiif jiraata eessaati mee? Maqaan kiyya Naasir Abduu Jaliiliin jedhama. Jiraata bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa Araddaa Duwwaa jaati. Araddaa Duwwaa jaatu. Tole mee namni tokko yeroo namni irraa du'e hoggaanii fi bira seentu maal jettaan maal jettee jajjabeessa? Hoggaa bira seentu.
wajjuma dhabne egaa imaanaa fi sabrii isin yaa kannu jetteeti Sabrii fi maal jettaa? imaanaa fi sabrii isin haa kannu jette seenta bira. Hoggaa biraa baatu. Eh? Hoggaa biraa baatu maal jettaa? Hoggaa biraadha baatu gaa kophaa keessan hin dhabne isin haa jajjabeessu. Jajjabaadha jetteeti biraa baata. Dhalaan yookaan dubartiin takka yeroo deesse yookaan yeroo dhalte hoggaa bira seenan maal jedhanii dura? Hoggaa bira seentu gaa baga nagaan si hiikee Jettaan. baga nagaan si fure jetteeti bira seenta. Hoggaa baatoo. Hoggaa baatu gaa ilmoo gaarii tagaaddisa keessa teessee teessiftu gaa akka ijoollee zabanaa kanatti hiiqi maarreetan jenne tan zaatni siitis sodaachiftu ilmoo gaaddisa teessiftu taara si baafachiftu rabbi si haa godhu yaanii ta'e biraa baatu. Mee ilmoo adurree maal jedhaniin? Ilmoon adurree maali maqaan? Ilmoon bashoo ilmoon adurreetu gaa bashoo. Mashuma. Ilmoon jawwee hoo? Ilmoon jawwee tun soofti jawwuma ilmoon jawwee garaagarummaan qabdi isinii. Ilmoon jawweedha. Jawwuma. Tareewoo ni beeyta ilmoo re'ee? Ilmoo re'ee maal jedhaniin? Ilmoo re'ee tana. Taree tana waan beeku qabnu reetu maqaa ilmoo reetiitis. Wayii olaa dhalti. Maqaa mataa sii qabdi. Maqaa mataa sii qabdi ati re'eetu meette? Ani reetumaan jedhama. Olee galatoom yaa. Galatuma. Warratti maqaa keetii fi eessa akka jiraattu naaf. Maqaan kiyya Sabaa Mustafaa jedhama. Kan hin jiraadhu qafiira ganda amistanya. Ganda amistanya. Olee waan takka takka deemee gaafa jirra. Mee nama takka hoggaanii fi namni irraa du'e gizeenii fi dura bira seentu maal jettaa? Gizee dura ol seentu calmattee teessee gizee ba'u deemtu sabrii imaana si kaafatu. Kuma ba'u deemtu sabrii imaana jettaan. Gizee dura ol seentu sabbartee jettaan. Dhalaan takka gizee dhalte gizee dura bira seenan maal jedhanii? Ulmaa leencaa baga rabbi nagayaan si hiikee. Baga rabbi nagayaan si hiikee jettaan gizee dura seentu. Gizee baatoo? Ulmaa leencaa si kaa godhu. Seentee ni beekte jechuudha nama dhala bira. Shuroos nyaattee jirta? Lakkiin nyaanne. Shuroo nyaanne. Biskuuta fa'aa nyaattee? Mee ilmoo beeyladaatiin si gaafadha maqaa isaanii. Ilmoo jawwee maqaan sii maal jedhamti beektaa? Hin beeku wallah. Hin beektu? Ilmoo adurree hoo? Ilmoo bashoo jechuudha. Ilmoon adurree bashoodha. Akka harkattee jirtu. Ilmoo re'ee ni beektaa? Ilmoo re'eetis hin beeku. Kanamaa hoo? Kanamaa ilmoo daa'ima jaanii. Daa'ima jaaniini? Ayyaa galatoome ayyee. Galatamaa isinis. Waliif tuujjee barbaachiftu barraa. Galatoomii maqaa keetiif mee barataa mana barnoota kamiiti? Mana barnoota maqaan kiyya duraan dursee abdataaf duramaan jaama kan nan baradhu man barnoota lagaarreeti. Kutaa meeqa baratta? Sagal F baratta. Tole mee waan takka takka gaafachuu jira magaalaa keessatti deemnee nama tokko hoggaanii fi namni irraa du'e yeroo dura bira seennu maal jedhaniin? Dura gisee seennu. Dura nama takka gisee dura du'e gisee mataa isaa du'e nama dura dursee nama san mana seennu san jechuudha dubbisneeti akkama kan nagee ajajjabaa jennee eega seennee xiqqoo bira teenye booda sabrii akkamiin sabbartanii jennee du'aayii fa'aa goonee eegas teenyee baana. Hoggaaniif baanee deemnu maal jennaan? Gisee baanee deemnu sabruma jennaan gaa. Hoggaa seentee sabruma jettaan gidee deemnu sabree. Sabrii jabaa gisee seetaa moo ni gootu ni dubbista tura. Amma fakkeenyaaf akka shari'aa isaa assalaamu alaikum jennee seennaan assalaamu alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Eegas isaanis summeessuun takka ni jirti egaa bishaan fa'aa naamu si fidan atis teessee akkasitti akkami yoo nama guddaa ta'es ulfaattanii sabbartanii jennee akkasitti dubbannee gisee mooteen sabrii jennee itti maramnee waa. Mee nama dhalee yoo dhala dhalte takka hoggaaniif bira seenan maal jedhanii? Haata sanii beekne tissee takkaan laalle dha. Takka nama hin laalle? Hin laalle dha laalle hunduraa fi Waliyyaan deemnaa hin dhageenye? Hin beekne sana waan jaarii agar fuulduraaf garuu ni bokkora. Dhiiraan hoo hin jenne waan takka hin jenne? Dhiirtii dhala.
Ay, dhiirtiin ni dhala kaa jechuun garaa qaba godhatee dhaluu baatus ilmoo gudee harkate maal jaanii? Maal yaani gisee dhumaa akkate bakka rabbi si gammachiisee jennaan. Egaa kanuma. Yoo kan biraa jiraate kiraa. Abiraan jiru lakki. Tole mee ilmoo jawwee maqaa maal jaanii ni beektaa? Ilmoo jawwee maqaa hin beekne garuu maal yaani. Anaaf dhiistaa. Ayyaa lootii jaaniin ilmoo jawwee maqaa lootii jaaniin. Afaan Oromooti. Ati fi uniformiin deetu Giriik fakkaatanii. Ijoolleen karaa magaalaa tun bara hedduu afaan hin beektu beektee afaan Oromoo afaan hedduu ni beekanii garuu tokko likitti hin beekan akkasumaami. Wal keessa laayina. Amaarinya, Adaranya, Somaalinya. Girik waa hundaa jira Arabanya hundaa jira. Ati afaan meeqa beektaa beekama? Afaan toora abbaa sadii qaba nu waan. Abba sadii. Saqa kan likin beekummaan akka afaan kiyyatti. Aya, kam faadha? Arabanya, Oromiffa, Amaarinya. Aya, Arabanya, Oromiffa, Amaarinya. Sadeenuma kana beektaa? Ay Giliffaanis numa jira garuu fuul jaa'uu hin danda'u. Beeku jechuudha isa gaseentee beeku dha beekta. Akkami nagee jechuun beektu Giliffaan? Giliffaa hoo. Kananii beeka kaa. Waan bishaan dhugu dabala gaarii beeka. Ni beektaa? Afur jechuudha. Waan bishaan itti dhugu malee. Bishaan dhugu afur beektaa? Somaalinya isaa. Somaalinya tiidee. Somaalinya. Rabbi jira tiidee. Bishaan qofanii beekaan isaa. Bishaan qofa. Akkami nagee an beektu? Beeku. Numaan dhagee malee. Mee akkam bultanii jee mee afaan beektu kanneeni? Afaan Oromoo akkam bultanii haa takka anaas. Afaan bultan. Akkam bultan afaan qabira. Amaarinya. Hindi maal jaasa hindi bakka siifin isaa Amaarinya. Arabanya. Arabanya. Keef asbahatum jennaan akkam Kanaaf irree hojiidhaa ijoolleen diriiraa afaan tokkollee likitti hin beektu. Sabaa halkheer jedhan afaan arabaatiinis. Sabaa halkhayri. Khayrii mar ganama mar. Akkam bariifatta jechuun halkan bultaniitiifi. Oromootuun dhiisi rakkoo qabdi akkam bultaniin tun hin taatu beekte. Sabaa halkheer tanaaf bareeddudha. Yoo dandeessa. Gaal. Yoo kabiraa kabeetu hojiraate yaadni naa himu. Beeku kaasii digaa godhu. Galatoome haa hundaa'u. Galatoo. Kun takka hoggaa namni irraa du'e hoggaaniif dura bira dheeytu maal jettaan? Bagara bisa bersihkan. Agar rabbi sabri jihan netani. Hoggaaniif biraa baatu bira teessee jabeessee gidee biraa deemtu. Sabri bersihkan. Akas. Takkuma? Dhalaan takka yookaan dubartiin takka yeroo deesse hoggaaniif dura bira seentu maal jettaan? Dhalaa gidee dhalatee egaa dhaqanii gaafatanii mi? Hoggaaniif bira dheeytee gaafattuun dura gidee biraa ol seenti maal jettaan? Bagara benagansi. Baga rabbi nagaan siqee. Hoggaaniif biraa baatu. Senin bene. Hin beekne? Nama dhalee bira takka hin dheyneet? Aha, akasumaan jaan. Gidee baatu yaalmattee shuuroo nyaattee deemta. Ilmoo re'ee maal jedhaniin maqaa isin beektaa? Ilmoo xiqqoo. Ilmoo xiqqoo jedhaniin. Ilmoo adurree hoo? Adurree hin beekne? Adurreen hin beekaa ilmoo xiqqoo. Ajawwee hin beektu? Senin bene. Ayyee galatoome ayyee. Ayyee. Sejira akooti qaqqabee. Tole galatoomaa mee dura irratti maqaa keessanii fi eessa akka jiraattan naaf hima. Jiruun kiyya dirree dhawaatan dhaloonni kiyya leen as. Maqaa keessanoo? Maqaan kiyya Abbaa Mahammad Naanjaanii Mahammad Daamootaa jedhama. Tole galatoomaa mee afaan Oromootii wajjin wal qabatee waan takka magaalaa akkasii deemnee gaafachaa jirra. Mee namni tokko yeroo namni irraa du'e egaa wal jajjabeessuun aadaa teenya. Hoggaanii fi nama du'e bira namni irraa du'e bira seentu maal jettaan mee? Nuti hogguu dura bismillaahi bira dhe hogguu nama tokko irraa du'e warra san irraa rabbi sabrii isin haa kennu jenna sabbara yogguu sabbaran booda hoo isin boodatti nuti du'aa goona du'aa qabna aadaa islaamummaatitti azama allah jenneeniiti warra san sabbarsiisa
kan warra kana oguu gorsuuf deemnus haala gartee isaan jiru itti biyya tanaatii wajjin deemuu qabu. Ka aadaa Oromoo osoo hin ta'in aadaan afran qalloo adda qabna. Adda kana kophaa keenya qabna. Oguu qabnee bira garteenye isaanillee sabrii godhu jenneen namni dhalate ni du'a jenneen gorsinee akkasii warra kana sabbarsiisnee biraa kaanee. Hoggaaniif biraa baatan maal jettanii mee? Oguu biraa baan oguu mana kana keessaa gabbaan isa kana bira teenye oguu biraa gabbaan dhiiroo assalaamu alaikum jennee biraa kaan yooma islaamummaatitti. Akka aadaa teenyaatitti immoo aboo gaagalatooma isin kun warra kana warra nagayaa ta'a horaa bulaa jennee ni biraa kaan. Dubartiin takka yeroo deessee afaan yeroo dhaltee dura bira seenanoo maal jaaniin mee? Dubartiin oguu dhalte baga rabbi nagayaan seeqe jaanii ta bira dhalte ol seentu santu jaan. Dhiirtii waa dhalaa dhalte bira dhayxee nagayaan seeqee hunjuu wala dhaabbatee rabbi nagayaan seeqee jaan. Kanaafuu aadaan teenya dhalaa fi dhiiraa shari'aa addaan dhorka jechuudha. Kana qabna. Hoggaa biraa baan maal jaaniin mee dubartoonni? Dubartoonni oguu biraa baatu inta rabbiin baga nagayaan seeqe eega rabbi nagayaan seeqe nagayaan taa'i nagayaan horii bulli jettee ni biraa deema. Tole waa'ee maqaa beeyladoota gaafachaa jirra kana malee mee maqaan jawweedhaa ilmoo jawweedhaa maal jaaniin? Ilmaan jawweedhaa buuti beela. Buuti. Buutii. Ilmaan jawwee buuti beela. Buutiin tun tagadda keessa see takka diqaalaa jaanii. Diqaalaa jawwee jaanii buutiidhaan kopha baasanii. Kaaniin lootuu jaanii. Jawwichaan immoo jawwee jaanii. Kubaa baaka jaanii ni se jedhu. Kana malee maas koobraa jaanii ni guddaadhaa jedhu. Kana keessa jedhu. Yookaan hunda lakkaa jettu taate. Adurree yoo meeshaa beektanii? Adurree summa beekna. Adurreen tun dheertuu fi gabaabtuu qabdi. Burree fi diimtuu qabdi. Adii fi daalacha qabdi. Namoota adda addaan qaban. Sanyii isaaniitii jira. Sanyiin isaanii sun sanyii qeeransaa jennaan. Wali aanan eessumaa fi. Maqaa ilmoo siin beekta adurree? Adurree ilmoo bashoodhaa. Bashoo jaanii. Bashoodhaa. Gama keenyaan akkas jira. Laakiin bakka birootti kan tun qaanyiidhaa beeka. Qaanyi. Mayoo biyya Arusii dhe bashoo jennaan waan biroo. Qaanyi. Namni waa hundan dubbatu. Itti keessaafuu manguddoo waan akkanaatiif irraa laallaa jechuudha. Galatooma. Egaa kabajamtoota hordoftoota chaanaalii waliif tiyuub akkuma hordofaa turtanitti hawaasni keenya egaa hangi tokko hoggaanii fi namni irraa du'ee waan jaaniin hangi tokko hin beeku. Nama hoggaanii fi namni irraa du'ee jajjabeessuuf hoggaa duroo bira ol seentu sabri imaana jetteeti jajjabeesta. Hoggaanii fi xiqqoo barateessee hoggaanii deemtu ammoo rabbi si haa jajjabeessuu walumaan dhabnee jetteetuma biraa baata jechuudha. Akkasumattis dubartiin takka yeroo deessee hoggaaniif bira seenan baga rabbi nagayaan sii kayyaaniin hoggaaniif biraa ba'an immoo akka naannoo keenyatti gaa akki baratame ulmaa leencaa jaameeti gaa kan biraa bahamee galu jechuudha. Ilmoolee re'ee jawwee adurree gaafannee turre akkuma hordofaa turtanii nama muraasa qofa kan deebisaa sirrii argate jechuudha. Ilmoon re'ee maqaan isii maqaa shajaamaa ilmoon jawwee lootii jaamti. Akkasumattis ilmoon adurreetis gaa bashoo jaamuudhaan kan beekamtu jechuudha. Sagantaa keenya kan har'a magaalaa keessa deemuudhaan hawaasa keenya waa gaggaafachaa turre kana fakkaata. Chaanaalii keenya like, subscribe godhuu hin dagatina. Takka jennee jalqabnee jira waa hedduudha gaa hojjennee isin biraan geenya jennee kan abdannu isin ammoo yoo nu waliin jiraattan waa hedduu dalaguu ni dandeenya. Nageetti.